Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Gochaalee masaraa mootummaa duraanii keessa deebi'anii haaromsuu fi mootota darbanis Ekeraa isaanii boollaa kaasanii suuraalee isaaniillee mimmiidhagsanii seenaa isaaniis tottolchanii dhiyeessuun yeroo ammaa kana mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed jalatti geggeeffamaa jiru kun Haalowwan immoo gochaalee kana wajjin wal qaqqabatanii lafa irratti mul'achaa jiranu kan iyyuu immoo egeree biyyattiitiif egeree uummatoota biyyattiitiif yaaddoo ta'an tokko tokko kakaasuudhaan iyyuu waldaan qorannoo Oromoo Studies Association OSA'n muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediif xalaa tokko kallattiidhaan torban darbe barreessee jira. Xalaa kanatti iyyuu dhimmoota jajjaboo yaada jajjaboo kanarraaf kan egeree xalecha keessatti kaa'anii jiran tokko tokko waan jiranuuf dhimmoota kanarratti mari'achiisuudhaan uummanni keenyas warri dhimmi isaa ilaalu hundumtuu warri wanni tokko tokkos irraa eegamu hundumtuu hubannaa akka argatan illee irratti mari'achuuf iyyuu pirezidaantii OSA yeroo ammaa kan ta'an Dr. Beenyaa Dhugaasaa keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Dr. Beenyaa hunda duraa yeroo keenu keetti maree kanaaf nu dhiyaachuu keetii fi maqaa Oromiyaanis Neetwoork maqaa sagantaa hubannaaf maqaa dhaggeeffattoota keenya hundaatiin baay'ee galatoomsin jechuun barbaada. Atillee obboleessa koo galata qabda carraa akkasii nu kennuu kennaaf. Xalaan keessan illee gaaballaadha warra bu'uura ta'an keessa kakaafna. Yeroo jalqabu Haalowwan jijjiirama gaggaarii jedhamanu kana biyyoota ollaa kana fa'aa wajjin nagaa uusuu fallaaru kana fa'aa akka kaasee iyyuu muummicha ministeeraa kana galateeffachuudhaan jalqabaa taasisee garuu wanni amma ta'aa jiru tokko tokko gaaffiilee uummataa bu'uura ta'an deebisuurra sirna darbe siistama imperiaalaa darbee fi dhaabbattoota isaanii jechaan instituushinoota isaanii deebisanii kaasuudhaaf miidhagsanii dhiyeessuu iyyuu bal'inaan mul'achaa jira. Kun immoo keessaa'uu warra reesistoota ta'an warra shoovinistoota ta'an Amaariffaan jechuun wanta kana bakka bu'an daftee namaan dhuftu warra akkasii kana iyyuu irra caalaa jajjabeessee akka as baasuu taasisaa jira waan jettu kakaaftanii maal jechuudha bal'inaan siistamicha fi instituushinoota isaanii deebisanii ol kaasanii dhaabuu ishee jettu sana isheedhaatu nu jalqabde maal jechuu keessan OSA'n maal jechuu isaati jechuu gooti. Galatoomi Botos Faayee xalaa kanarratti akkuma atu argite Dr. Abiyyi Ahmediitiin baga gammaddee jennee kaafne Nobel Prize argachuusaadhaaf. Hedduu gammannee achumarratti kaafne kennaan suni hanati gooti qofaa otoo hin taane hanati gochuun sitti jiru karaa asii kennuudhaafidha. Yeroo ammaa kana fira halagaas fira keessaas qabda. Biyya sana keessatti seerri bakka itti mirgi dhala namaatti eegamu bakka safuun namaatti eegamu gochuudhaaf carraa qabda. Carraa sanarratti hojjedhu waan jedhu yaadachiisuu irratti kaane. Achiitii kaaneeti mootummaa Itoophiyaa kana keessatti waan aangootti si bite kiiloo 4 sanatti kan si gashe wal'aansoo uummataati. Gara fuulduraattis gara achi keessatti kan si kaa'uu danda'u kan si tiksuu danda'u yoo gaaffilee uummanni Oromoo kaasan warri kaanis kaasan yoo deebistedha. Isa ta'uu dhiiftee isa darbe Minilik isa darbe Haayile Sillaasee yoo dhaadessuu keessatti bobbaate warra
finxaaleeyyii yaada finxaaleeyyii qabaatan. Olaantummaa uummata tokko warra kanarratti jiraachuutti jira jedhanii warra amananiidhaaf karaa dhabanaa jirta. Yoo karaa bante immoo iyyuu balaa guddaatu dhufaa jira kan jedhurraa kan ka'e baloota dhufaa jiran tokko lama sadii afur jennee achirratti kaawuu yaalle. So kana ture otus baay'ee. Haaluma waliigalaa seenaa darbe kana kaasanii ol kaasanii dhaabuun miidhagsanii dhiyeessuu dhaadessuu kuni walumaa galatti qabxii guddaa tokkoon iyyuu kan irraanfadhe yaadadhe walumaa galatti bu'uura kabaja ilmoo namaa yookaan core human values or human dignity dhaan faallaa adeema. Akkamitti walitti dandeenya laata yaalii naannoo masaraa mootummaatti godhamaa jiru kanaaf kabaja ilmoo namaa yeroo ammaatti kanaaf jecha immoo qabsoon godhamaa ture ammas immoo kan ummatichi qabsoo irratti gochaa jiru kana wajjin akkamitti adeema gochaan kun faallaa bu'uura kabaja ilmoo namaa kana akkamitti affeektu godha ammoo nagaan jiru wanti kuni irratti hojjetamaa jira garuu ummati ammallee qabsoo itti dhufee jira gaafilee gurguddoo kaa'aa jiran waan irra deebinee kaafnuun barbaachisutti ifatti beekamoodha kan ummatoota gurguddoo ummata Oromoo ummata Sidaamaa ummata Walaayittaa kan biroos akkamitti faallaa isaa adeema bu'uura kabaja ilmoo namaa jenne kana wajjin. Galatoome hundeen gaaffii keenyaa yoo anu kaasuu barbaanne bakka sana beekte maal jechuu kooti yoo namoota waa'ee mirga namaa tiksan yoo dhaadhessite mirga namaatu madaallii kooti hawaasni keenya madaalliin keenya waa'ee mirga namaa irratti haa ijaaramu jechuu kee ta'a. Namoota garuu mirga namaadhaaf fedhii hin qabne namoota mirga namaa cabsaa turan ajjeesaa turan reebaa turan qeerraa buqqaasaa turan isaanii yoo dhaadhessita taate madaalliin hawaasa keenya akkas ta'uutti jira jechuudha ta'a. Faranjiin maal jetti? Theory informs practice, practice guides theory. Minilikiin dhaadhessuun koo goota jedhee yoon kaa'e namoonni akka minilik goota ta'uudhaaf as bahaa jechuudha ta'a. Namoonni akka minilik immoo goota ta'anii as bahuuf ka'an maal fakkaatu? Akkuma minilik gochaa ture sana gochuuf warra qabu ta'uu malu. Warra harka muree warra harma muree dhaadhessuun sun hin ta'u. Olaantummaa sanyii tokkootu gaggeessamaa ture gaafas. Amma gaafaman sittuu kaasee olaantummaa gosa tokkootu dhaadhessamaa ture. Olaantummaan gosa tokkoo biyya sana keessatti dhaadhessuun tokkoffaa safuu dhala namaa cabsuudha. Lammaffayyuu unsustainable maal jechuudha. Jireenya akkasii kun boruu uummata keenya boruu hawaasa keenya irratti balaa guddaa qabaata. Kanaafuu waan akkasii miti kan ta'uutti jiru. Kan ta'uutti jiru mirga dhala namaa walqixxummaa fi adda addummaa fi tokkummaa sana walqabsiiftee deemuu ta'uutti jira. Yoo isaan sana dhaadhessuun keerraa kan ka'e fakkeenyaaf jennee kaase irratti fakkeenyaaf warri olaantummaa isaanii dee'an akka minilik godhe sana hawwii minilik qabaataa suune sana hawwaa jiru yeroo namoonni baay'een kun. Warri akkasii kun maal gochuudhaaf gara uffataatti deemaa jiru nama ajjeesuu irratti gara boodaatti hin deebine. Amma fakkeenya tokko kan kaasne naannoo Gumuzitti uummata Gumuz naannoo boordarii uummata Gumuz naannoo riijinii Amaaraa keessa jiranii amma xiqqoo ta'anii isaaniin ajjeesanii jaldeessa ajjeessan jedhanii warri himatu. Warri namoonni akkasii kun yoo carraan akkasii walitti dhufe itti fufe balaa guddaatu dhufa. Amma fakkeenyaaf waa'ee Oromoo irratti kaasee anani achirratti kaase tokko beektee waa'ee waaqeffataa kaasanii maal jedhu baay'ee amlikuu seexan amlikuu jedhanii kaasu. Uummata Oromoo baay'ee jechuun maal jechuudha? Amantaa Oromoo waaqeffataan hordofuuf fudhachuu dhiisuun tokko uummata kana garuu hordoftoota amantii kana
baay'ee jechuudha. Uummanni kun uummata halagaa taasisudha. Uummata Oromoo halagaa taasisuu jechuun kun maali? Haasomsa. Kun ana jechaa jiru ani nama tokko mana tokkotti kan haasa'an miti. Miidiyaa har'aa irratti bahaniiti miidiyaa dhuunfaas ta'e mootummaa keessa bahanii waan akkasii kana haasa'u. Namoota intarviidha goona jedhanii gaafa waamaniiti namoota ofii isaaniiyyuu waan godhan haasaan warra hin beekne jibba warra barsiisan miidiyaa irratti baasanii haasofsiisu. Kun eessa gahuudhaafi akkuma Minilik sana tuqaafi akkuma Minilik sana nama ajjeesanii hin ajjeefne harka muranii harma muranii biyya ijaarree jedhanii yookaan isaanii matanii balaan akkasii kun guddaadha. Balaan akkasii kun kan babal'inaaf namoota yookiin mootota jibba barsiisan jibba haasa'an seeratti dhiyeessuun jira. Namootas immoo nama ajjeese. Amana keezimmaa warra uummata gurus kaase. Namoota nama ajjeese seeratti dhiyaachuutti jiru. Tuta sana qindeesse seera dhabeeyyiidha jedhamee seeraatiin akka sana biyya sana keessatti hin hojjenne gochuu danda'uutu jira. Ta'uudhaa baannaan balaa guddaa qabaan jiru kaasee tasfaa'e. Baay'ee gaarii isheen baay'ee amilkoo jettu suni akka ati keessatti natti fakkaatu Dr. Beenyaa sana caalaa yoo waan jiru qaban natti fakkaata. Dhuguma jechi baay'ee suni liiteraalii irra keessaa yoo hiikame dhuguma kan alagaa ta'e kan koontaane jechuudha. Isaan garuu keessaa'u baay'ee amilkoo yommuu jedhan hiika guddaa kan biraa maal inni amantaa waan hin malle hundaan sheexanaan kana fakkaatanii walitti hidhateen karaa wal qabate jechuudha. Sanarra iyyuu darbee waan booddee tafaa waan duraan jiran gaggadhee kana walitti qabate walitti guurratee dhufu kana isa jechuu isaaniiti. Booddee tafaa kan saba booddee tafaa kan waaqa dhiiseeyyu completely kan amantaa waaqaatii ala kan ta'e akkas jechuun danda'ama. Irra caalaatti naa dhufe amma yaadni isaatu irra caalaatti amantaa waaqa hin beekne amantaa waaqaatii ala ta'e akka jechuuti baay'ee amlikoo jechuun isaanii malee akkuma obbo Tasfaayee dhugaa keeti qabxiin dubbiin akkasii dhiibbaan isaa isa booddee mootuu argite beekte dhiibbaan isaa jechuun dhiibbaan inni qabu maal ta'a beektaa? Biyya sana keessatti amantiin namoonni baay'een namoota amantii. Yoggaati miidiyaa irratti baatee waan akkasii jettu namoota akkasii kana namoota waa'ee karaa waaqayyoo irra hin deemne jechuu isaaniitti beekte namoota karaa waaqayyoo irra hin deemne jechuun jibbamootadha. Ajjeesuu balleessuu isaaniidhaa fi carraa banuudha beekte. Kanaadhaafidha yeroo hundumaa balaa dhufu ittisuudhaaf jechoota haasa'amu. Amma fakkeenyaaf waa'ee sanyii duguuggaa jenosaayid haasofnu iskoolaan warra beektuun Dhugaasaanii ajjeesuu dura han ta'utu jira. Uummata tokko namummaa irraa fudhatta. Namummaa irraa fudhatte booddee ajjeesuun salphaadha. Hamma haasoon isaanii uummata Oromoo kana keessumaayyuu uummata waaqeffataa dhufiin jiru sana namummaa irraa fudhachuu isaaniiti. Namummaa irraa fudhachuu jechuun namaan gadiiti jechuudha. Kanaafuu yoo nama ajjeesillee lama ajjeesi jedhamee lakkaa'amu. Eebbifamaa ta'a namni nama akkasii ajjeese. Isa irratti akka fudhatu namuudhaafidha. Miidiyaa irratti ol ba'anii haasoo akkasii kana haasa'u. Kuni balaa guddaa qaba. Kuni balaa guddaa qaba. Jaroonni kun achirratti kan keessa kaayisanatti jaroonni haasoo kana qaban ilaalcha kana qaban dogoggoruu isaanii ofirratti hin beekani beektee amantii sana keessatti of liqimsamaniiti jiru. Kanaafuu mootummaan suni garuu balaansa ta'uu danda'u jira. Kan kanas argee kanas arguu danda'u jira. Kanaafuu achi keessatti maalan kaase beektaa fakkeenyaaf amantoota warra kiristiyaanas dubbistee warra islaamas dubbistee gaariidha.
isaanii dubbisuun kee maaliif nagaa barbaachisaa. Isaan kanarrattis immoo akkasiin namoonni itti bobba'anii jiran kana dhuga qabeessa ta'uusaa, seera qabeessa ta'uusaanii isaanii kunis amantii tokko ta'uusaanii agarsiisuudhaaf isaaniinis waamtee wajjin haasa'uusitti ture. Maaliif dubbiin beekannaa argachuu dhiisuudha. Inni humna qabu humna isaa qawwee isaatiin beekannaa qabata. Inni humna hin qabne immoo iyyuu beekannaa dhabeetu ture amma yoonaan. Beekannaa qabaa argatee gara fuulduraatti biyya sana keessatti nagaadhaan akka jiraatu gochuudhaaf barbaachisaadhaan jirurra kan ta'e gaaffii sana kaasuu kaasee. Gaariidha. Silaa kaafne amma tokko cunqesinii yoo dabarreen badu fakkaata waa'ee amantii kanaa. Haalli akkasii kun haalli amantaadhaa fi aadaa uummatootaa akka kanaan laaluu yoo xiqqaate waa lamarraa madda Dooktar Beenyaa gariitti dabaluu dandeessa. Tokkoffaan ofittummaa daangaa darbeedha. Of jaallachuu, selfishness, greediness sana kan koo malee jechuu. Ilaalcha akkasiitiyyuu ilaalcha namaa irra maree jaamsa. Ija jaamsee sammuu cuufeetiyyuu akka haqa lafarra jiru dhugaa lafarra jiru hin hubanne taasisa. Kanaafiyyuu haqaa fi dhugaa uummattoota kan biraa arguu dadhabu. Kanaaf waan hundumaa bifa dhugaa inni qabu alatti bifa gara biraa kennanii fi imeejii gara biraa kennanii fi dhiyeessuu yaalama. Isa kan ofii sanaa gadi taasisanii dhiyeessuudhaaf. Inni lammaffaan akka naa galutti walumaa galatti hiikuma amantii maal jedhu irratti hubannoo gahaa dhabuu natti fakkaata. Akka warri waan kana kallattii kanaan barnootaaf qo'ata godhan dubbatanitti amantaa jechuun silaa seerumaaf sirna jiruuf jireenyi ilmoo namaa ittiin oolee buluudha. Seera dhalootaa fi jireenyaa fi du'anii awwaalamuuti. Sirna fuudhaa fi heerumaati, sirna uffannaati, sirna nyaataati. Ilmoo namaa ta'e immoo dhalatee as bahee kan kanaa ala jiraachuu danda'u hin jiru. Maan rakkoon isaa fakkeenyaaf amantii akka waaqeffannaa fa'aa fudhanne tarii akka warri kaan dursanii amantoota isaaniitiif kitaabota uumanii modernize godhatanii ta'uu hafuu isaatu tarii carraa kan uummatichi hin arganne. Din alatti dhugaa dubbachuu keessi isaa olaalame waan ajaa'ibu hedduu tokko jira. Fakkeenyaaf ammaarra halaal jedhamu kana haraam jedhamu kana nama umrii akaakaa kootiirra jirantu sonessaa burgee jedhamu. Nan gaafadheen waan afaan kooti fidayyuu hin beeku. Maaliif nyaatamne warri horiin waan akka fardaa kuni harreen kuni booyyee maaliif jibbisu nyaatamne naani kottee duudaan jedhan. Kottee duudaan rakkoo qabdi. Maalinaan alala hin guurtu. Alala hin guuran dhuguma wanta akka fardaa wanta akka harree kuni alala hin guuran. Kan alala guuran warra kotteen isaanii banaa ta'e kan akka loonii kan akka hoolaa kana fa'i. Sun rakkoo maalii qabareenaan alala guuruu sanatiyyuu Dooktar Beenyaa atu amanuun si rakkisa. Baayoloojii guddaa achi keessa jira. Yeroo loon warri alala guuran suni keemikaala hedduu qaama isaanii keessaa discharge godhanii waan alanfatan isa guyyaa funaanaa oolan sana irratti yommuu deebisanii alanfatanu keemikaalli sun waan summii ta'e waan summaa ta'e hundasaa kan isaan margaa wajjin kaasan sana detoxify godha, deneutralize godha. Kanaaf isaan gaariidha. Warra kottee duudaan kanaaf nyaata akka jiruun liqimsanii waan lafa margaa wajjin fudhatan hundumaa sun immoo dhaqee akka jiruun dhiiga isaanii wajjin wal makee foon ta'e nyaanna. Kana ilaali kana isa amantiilee warra modern ofiin jedhan kun akka isaanitti keewwatan halaal haraam jedhanii. Kana laa hubannaa kana fa'aa dhabuutiyyuu ofittummaa isaanirra darbee hubannaa akkasii dhabuunis amantoota namni aadaadhaan traditionally hordofanu xiqqeessuutti kan isaan dhibu kanatti fakkaata. Sima kaafne illee waan jedhee gara dhimma keenya isa guddaatti adeeminu. Qabxii keessan karaa biraa egaa amma waan kana Dooktar Beenyaa osaa qofa miti. Namoonni akka dhuunfaattis keessaa Oromoonni qaroon carraa argatan hundatti gargaaramanii gocha naannoo masaraa mootummaa durii kanatti ta'aa jiru. Seenaa namoota kanaa kaasanii dhaabuun kana mimmiidhagsanii dhiyeessuun kun hundumtuu carraa argate gargaaramee koomee itti dhagaame yaaddoo itti dhagaame ibsaa jira.
sana keessatti irra caalaatti kan ka'u seeruma arma muraa jennaa harka muraa jennaa waanuma fakkii guddaatti mul'ate. Sanaan alatti garuu gochaalee sirnoota darbanii kana wajjin wal qabatee keessaa gocha Minilikii wal qabatee wanti ta'u tokko jira kan qorattoonni biyya ambaa riisarcheroonni irra caalaatti qorattoonni seenaa afaan kan tuttuqan jira akka maaskiilingiitti kan dhiyeessan tokko jiru. Kun immoo inni gochaalee isaa daayireektilii harka muruu amma mursaatu hin taane siistemaatik karaa ta'een kan ifatti mul'anne garuu duubatti gaagama guddaa qaqqabsu hedduutu iyyuu raawwatamaa ture kan jedhan jiru. Asirratti xalaa keessan keessatti kan qabdu akkamitti ilaalta kana waan asirratti jettu qabdaa? Eeyyee obbo Tasfaayee beektee uummanni keenya beektee oral tradition yookiin immoo haasootiin ijoollee dabalatanii ta'anii dabarsan qofaatu taane faranjiinis yeroo sana naannoo sana dhuftee kan rikoordii goote hedduutu jiru. Ani yogguu bara Minilik biyya Oromoo qabate sana balaa inni wajji wal qabatee dhufe. Balaan duraan dhuftee bara yeroo sana kan dhufe waraana ture. Minilik waraana isaa hidhateeti ture. Hidhachiifateeti uummata Oromoo irratti bobba'ee indiscriminately dhiiradhaa dubartiidhaa jaarsadhaa jaartiidhaa osoo hin jedhin uummata kana mijiishina jiiluun itti jira hin jiru sammuu keessaa qabu beektee bara baraan garba isaanii ta'e kana fuudha. Kanarraa kan ka'e uummata keenya kana hedduu ajjeesan. Bara sana biraammoo tokko bara sana beektee garba nagaduun hanuma kennamaa ture. Garba nagadu. Kanaafuu ijoollee Oromoo booji'aman immoo garba gurguranii gurgurataman. Sadaffaa maaltu ta'e baruma sana yeroo inni actually bara 1887 yeroo bara sana Yohaannistuu ture aangoorra dhukkuba horii tokkotu karaa waraana Xaaliyaanii Mitsuwaa qabatee jirurraa karaa sana dhukkubni sun dhufe. Bara sana irraa kan ka'e maal ta'e horiitu dhume. Horiin duraan dursee biyya Habashaatti dhume. Isaatii booddee immoo biyya Oromootti dhume. So bara sana yogguu biyya Amaaraatti yookiin biyya Habashaatti horii dhuggaa dhumu maal ta'anii hin beela'an. Yoggaa beela'anii maasiivli waraana Minilik seenan. Maaliif seenanii isaan jireenya isaanii amma lubbuu isaanii bifachuudhaaf. Lubbuu isaanii bifachuudhaaf biyya Minilik waraana Minilik seenuudhaa kan ka'e Minilik immoo maal godhe isaan hidhachiisee biyya Oromoos biyya kaanitti isaan erge. Achirraa kan ka'edha beektee Minilikiin immiyyee Minilik kan jedhaniif maaliif bara beelaa sana isaan nyaachise. Yoo yaadatta ta'e hin beeku Amaarifyaa qillee tokkotu jira. Moota qaraanee uummanni waa itti harres bara isaa laa himattaa ከዛ እስከዚህ ድረስ እንጀምሳል. bara sana ba'e kunis bara kifuu zaman jedhanii warra Amaarifyaatti hin beekamu. So kanarraa kan ka'e maal jedhee uummanni hidhatee kuni biyya Oromoo keessatti qubate. Achi keessatti yoggaa deemani beekti qubannaadhaaf yoggaa deemani jabboota isaanii ishee hafte baay'een isaanii irratti dhumte ishee hafte jedhanii yaadan qabatanii deemu ture. Qabatanii deeman kun maal ta'e most cases yeroo baay'ee jabboonni kun isheen hafte suni baay'een ishee vaayirasii kana qabattee deemtu turte. Kanarraa kan ka'e bakka deemanitti dhukkubni suni babal'ate. Babal'achuu irraa kan ka'e uummanni Oromoo qawwee gaaga'ama qawweetiin qofaa osoo hin taane garba nagaduu qofaa osoo hin taane amma immoo horiitu jalaa dhufe uummata Oromooti jalaas. Uummata Oromoo jalaa horiin waggaa dhumu uummanni keenya ni beela'e. Akka yaan koomannatti himti bara nama nyaataatu ture jettee nutti himti. Bara nama nyaataa suni maaliif jedhame bara sana beekte beelarraa kan ka'e namoota hedduutu du'an. Yoggaa namoonni hedduun yogguu du'an inni jirummoo inni lubbuun jirummoo iyyuu isa du'e sana owwaallachuu dadhabe. Isa du'e sana owwaallachuu dadhabu waraabessi bineensi adda addaa dhufeeti reeffa manatti dhufee nyaachuutti ka'e. Owwaallachuu kan dadhabee fi giidoo dhabee jechaadha. Beelarra waan jiruuf giidoo dhabee. Beelarra jira. Horii jalaa dhume isaati booddee beelatti galee beelarra sanarraa kan ka'e namoonni hedduun dhuman. Yogguu namoonni dhumanii isa du'e owwaallachuu dadhabe namni.
ofiisaa yoo dadhabaadha ofiisaa beelaadha. Kanarraa kan ka'e maal godhe waraabessi yookiin immoo waan adda addaa iyyuu reeffa nama du'ee qofa osoo hin taane nama jiruyyuu nyaachuutti ka'e. Kanarraa maal jedhamee himama? Bara nama nyaataa jedhamee himama. Bakka naannoo fakkeenyaaf naannoo Booranaatti cinnaa jedhamee himama waan sun. Cinnaan maalinni bara horiin jaraa dhumee hangochuun sitti jiru aadaa keessatti hangochuun sitti jirutu jira. Isatu dhaabate. Gadaan akka durattiitti saramoonii isa godhachuu hin dandeenye. Yoggaa dhiirri fi dubarri wal fuutu gumaata jedhanii horii kennan horii kennuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e cinnaa jedhan hin cite dubbiitu. So kuni eessaa dhufe? Gaafa waraanni babal'atu gaafa keessumaatii hoggantoota oowwatanii Oromootiin hoggantoota oowwachuu isaanii balaa akkasii fi uummata keenya irratti. Kanaafuu uummata Oromoodhaaf Minilik isa kana fakkaatudha. Warra Bashaaf immoo akkuma kan duraan nutti kaase isaan nyaachiseef isaaniidhaaf himmiyyeedha haadhadha. Wanti kun uummata Oromoo keessatti beekamaadha. Uummata Saawuzii kana keessatti beekamaadha. Kanaafuu dubbii kana wal faallaa akkasii kana keessatti mootummaan Dr. Abiy Muhammad keessa seenee gar tokko irratti cillaaffatee Minilikiin dhaadessu balaa guddaa qaba. Uf ilaaluun sitti jira han jedhuufini xalaa kana barreessuu kan obbo Tasfaayee. Gaariidha. Waan ifatti lafa irratti mul'atu tokkoo fi xalaa kana keessatti haalaan ibsamee kanatti gammade tokko jira. Gochaan naannoo masaraa mootummaatti bulchiinsa muummicha ministeeraa kana jalatti raawwatamaa jiru. Ritooriksiin isaatiif gochaan keessan jedha. Warra finxaaleeyyii fi warra of tuultota jechuun dandeenya egaa warra shoovinistii kanaanii jarreen kana irra caalaayyuu embolden godhe jettan isinii. Ani karaa biraataan iyyuu kaa ture in onnachiiseenii onnee dur qaban irratti in onnee ture humna dur qaban irratti humna ture in humneesseenii irra caalaa empower godheenii kana caalaa iyyuu immoo kan dur hin jirrellee kan duratti hin jirrellee haaraan akka uumamanu haala mijeessee fi fertile environment uumee fi politically fertile environment. Kanaaf very good case in point gartuu baaldaraasuuf hin jedhu sana kan dur hin jirre kan ammaas ba'e warra immoo Finfinneef maqaa haaraa uumanii bararaanii waamaa jiran kana fakkaatan. Gam tokkoon kun ta'a on the contrary immoo faallaa gama sanaatiin immoo gaafiileen jajjaboon uummanni kaasaa turan keessaa gaafiilee gurguddaa uummanni Oromoo kaasaa ture kanneen abbaa biyyummaa Finfinnee kanneen waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jarri kun immoo isa durii caalaa bacancaraa hubamaa huuqqachaa akka adeemanu taasise haalli kuni waan sana wajjin deemuyyuu kaaftanii mee itti mooftaniyyuu threatiyyuu it is posing a threat waan jira uumaa jira wanti kuni keessaa nageenyaa fi tasgabbiidhaa fi waliin jireenya coexistence gara fuulduraatti eegamu irratti kan jettu achirratti maal jechuu keessanii nu bal'isuu dandeessi waan lafa jiru kanaa wajjin yaannammaa baay'ee kan kaase kun irra caalaatti kan hubannoo bal'aa lafa irratti dhaga'amudha. Obbo Tasfaayee otoo diteelii san naqeeni keezii tokko sitti himaa waa'ee biyya Jarman keessatti ta'aa jiru. Biyya Jarman keessatti yoo ta'u taane biyya Faranjii Western World. Eessattuu biyya Jarmanis ta'e eenyuma keessattuu Naazii paartii Naazii Hitler balaaleffatamadha seeraatiin. Yeroo hundumaa waa'ee mirga namaa kabajamaadha jenna. Miidiyaan kan barbaade dabarsuu danda'an jiru freedom of press jenna. Garuu waa'ee Naazii waa'ee Hitler dhaadessuun seeraan dhorkaadha. Seeraan dhorkaadha. Maaliif nama hedduudha fixe. Maaliif fixe
sanyii irratti kan hundaa'edha politikaa isaatu. Olaantummaa Jarmaniitu addunyaa keenya keessatti dhufuun itti jira kan jiru wanta maluudhaan nama fixe. Minilik nama fixe yookaan jennu olaantummaa Habashaa fiduudhaaf ture. Olaantummaa Habashaa fiduudhaaf ture. Kanaaf har'a deebisnee minilikiin balaaleffachuurra minilikiin dhaadhessuu jechuun gochi gaafasicha yeroo darbe sana ta'ee akka hin taanetti yookiin immoo gara fuulduraattis yoo dhufe maal na dhibee an jiru fakkaata. Kanaaf warri fakkeenyaaf anuu nafxanyaadha jedhanii tiishartii hojjetanii anuu nafxanyaadha jedhanii. Nafxanyaan waraana minilik ture beekte. Isa nama fixe anuu nafxanyaadha jechaa jiru. Maal jechuu isaaniiti? Anuu har'a nama ajjeesuudhaaf qophaa'uudha jechuu isaaniiti. Yoo kanan agarru ta'e mootummaan Dr. Abiyyi kanan argu yoo ta'e waa argaa hin jiru jechuudha. Kana argee kana ilaalee jechaa hin jira xalayaa sanarratti tasfaa'e. Yoo isa argitee akkamiin kana hambisuu danda'a? Balaan dhufu kun xiqqeessuu nan danda'a yoo jettee xiyyeeffachuu baatte balaa guddaa qaba. Wajjin jireenya biyya sanaa keessatti uummanni kun akka wajjin hin jiraanne gochuudhaaf kan qophaa'e fakkaata akka mama deemu. Beektee waa'ee amma fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee kaaseen ture. Waa'ee Finfinnee gaa kaafnu beekte. Wajjin jireenyaadhaaf biyya faranjiitti akkatti mirga waa'ee gaaffii mirga akkasii akka fakkeenyaaf Finfinnee mirga wal dorgomu lamatu wal bira deemaa jira. Mirgi Oromoo Finfinnee keessatti qabu fi mirgi Habashaan Finfinnee keessatti dorgomoota lamaantu jira. Kanaaf dorgomoota lamaan kana maal otoo biyya faranjiitti ta'e lamaan saayyuu otoo mirgi tokkos hin cabiin otoo mirgi tokkos hin cabiin murteessuun ni danda'ama. Competing right jedhama. Competing right waan akkasii qaba. Maal gochuu danda'ama? Finfinneen bulchaa mootummaa Oromiyaa keessa ta'uu ishee kennamaadha. Given maaliif realitiin keessa faaktiin jiru akkasidha. Yoo dinaayii goota taate garuu yoo kun hin fudhatamu jettee warri inni falmu isaan maal jechuu isaaniiti beeki yogguu Finfinnee babal'attu uummata Oromootu achitti buqqa'e maaltu ta'e terminoloojii human rights nama ba'e ethnic cleansing kan jedhutu ta'e uummata Oromoo achi buqqaasanii. Ethnic cleansing isa ta'e sana ammoo iyyuu beekannaa naa kennaa inni suni humaa hin taane jedhanii falmaa jiru. Oromoo magaalaa sana keessatti mirgan qabu warri jedhanii falman. Ethnic cleansing jedhu sanatu ta'ee uummata Oromoo argaa achiitii humnaanis sistemaatikaasii argaa achiitii buqqaasan. Ethnic cleansing wanjala addunyaa kana keessatti sanyii guduguusa jedhu wajjin wal qabataadha ethnic cleansing kun. Akkas godhanii booddee immoo beekannaa naa kennaa kuni mana kootii jedhanii as ba'u. Wanjala sanatti hin gaafatamne beektee otoo iyyuu minilik kan inni godhe Haayile Sillaaseen kan inni godhe otoo balaaleffatamaa ta'uu isaa otoo himamee otoo ta'e. Uummata naannoo sanaatti han buqqaase han ari'e otoo beekannaa kennamee raafi ta'e wanjala ta'uunsaa falmii akkasii keessa hin galan turan. Amma garuu kan isaan falman. Ethnic cleansing uummata naannoo sanaatti qulqulleessanii baasanii ajjeechaatiin reebichaatiin saamichaatiin achitti baasanii amma immoo beekannaa naa kennaa magaalaa sana keessatti jechaa jiru. Kuni fudhatama hin qabu. Kana waan akkasii falmii akkasii kana dhaabuudhaaf akkuma dirqamarraa yoo taafne minilik abaaramaa ta'uusaa minilik wanjala hojjechuusaa minilik nama ajjeesuusaa minilik harma muraa aannoleedhaaf harka muraa aannolee amma akkuma hawwateessu ijaarametti dhugaa ta'uusaa beekannaa kennamuufi jedha mootummaa kanarraa. Yoo beekannaa hin kenninuufi jedhanii qaaneffataa deemu yoo ta'e garuu balaan dhufaa jiru guddaadha ammoos balaan guddaatu dhufaa jira.
Ambiraan tokko achi keessatti kan kaasee tokko jira waa'ee afaanii kaasee motos waa'een afaanii anumti qormaa tokko keessatti namni rikoodii ol tokko jira. Uummanni Oromoo afaan isaatiin dhimma bahuu dhabuu irraa kan ka'e information waa'ee eegumsa fayyaa afaan isaatiin dhaga'uu dhabuu irraa kan ka'e namoota hedduutu balaatti saaxilamee dhukkuba adda addaatiin dhume. Anani barbaachisan yoo ta'e Ethiopian language policy and public health and article tokko barreessitu jira. Ragaatu jira beekte. Wanti kuni har'as keessumaatii Finfinnee keessatti uummanni keenya magaalaa Oromiyaa ishee guddoo keessatti uummanni keenya afaan isaatiin dhimma bahuu yogguu dadhabu balaa inni qabaatu otoo arginuu taa'uun suni mootummaa kanayyuu itti gaafatama akka inni fudhatu taasisa. Dooktar Abiyyi Ahmed wanta kana hubachuu sitti jira jechaan jira. Maaliif namoonni fayyuu danda'an wanta afaan kanarraa kan ka'e warra du'antu jiru. Namoonni har'a hojjetanii buluu warra danda'an wanta afaan Amaaraa wanta hin beekneef warra jiruu dhabantu jiru. Akkamitti wanti kun akka hayyamu goote maaltu si dinqee maaltu si dhaabee maaliif wanta kana jajjabeessite jijjiirama fiduu diddee gaaffiin kaase. Akkuma magaalaa waa'ee magaalaa Finfinnee sana kaase magaalaa Dirree Dawaas akkasumas yeroo Finfinnee taate sanyii dugugguu sun beekannaa kennuudha beektee magaalaa Dirree Dawaatiin magaalaa Finfinnee Oromiyaa ala jiraachuu akka isheen taatu godhanii dabarsanii kana jijjiiruun sitti jira. Irratti hojjechuun sitti jira. Ajandaa kee ta'uun sitti jira. Yoo biyya sana karaa qajeeltuu akka deemuu gochuu barbaadde yoo anaaf beektee akka wanta qonnaa Oromoodhaaf yoo filame itti fufe ani personaalii rakkinarraan qabu garuu han ta'uun itti jiru mirga dhala namaa walqixxummaa dhala namaa maalan jedhee equity diversity and unity keessatti yaaduu sitti jira. Waa'ee Haayile Sillaasee waa'ee Minilik isaatiin yaaduun biyya sana ni doomsa, ni diigaa, ni balleessa. An jedhu yaaddoo koo kaasee baay'ee gaariidha. Egaa yeroo burjaajii akkasii kana akeekni miidiyaalee Oromoos egaa kan lakkoofsaan xiqqoo taate akeekni sagantaalee dhiyaatan kanaas irra caalaatti uummata kana yaada akka walitti qabatu gargaaruudha. Kanaa achitti immoo maree akkasii kana fayyadamu immoo odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuufiidhaan hundumtuu humna godhate odeeffannootu humna yeroo ammaa kana humna isa kamiyyuu caalaa humna godhate immoo hundumtuu bakka jirutti jaarmolii yookaan dhaabolii qofa eegutu hin taane yeroo muddama akkasii kan hunduu bakka jirutti carraa argate hundattuu gargaaramee ka'ee immoo mirga isaatiif akka ijaajjuu iyyannaa isaa akka itti fufuu isaa itti dhufuuf dura dhaabbachuu akka danda'uudhaa fi dhumarratti xalaa keessan sanarratti qabxiilee 7 cuunfitanii keessaniittu qabxiilee kanas tarii uummata keenyaaf waan riilee gochuun gaarii natti fakkaata. Mee seerratti tarii kan immoo xalaa kana keessatti kaanes qabxii guddaadha kan jetteettu jiraatee fi warra dhumarratti cuunfitanii keessan sana qabxiilee 7 sana irra deebitee dhaamsa isaa wajjin utuu gara xumuraa irratti nu keesse. Okay, otoo achi naqee waa'ee miidiyaa fi waa'ee miidiyaa irratti waan dabaluutu kun qaba. Miidiyaa jechuun maal faranjiin artikelii tokko waa'ee miidiyaa irratti artikelii tokko barreessin ture bakka 2 dura. Miidiyaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Miidiyaan quba wal qabsiisa, barsiisa, ajandaa qabsiisa. Ajandaa maalirratti akka hojjetamu wanti jiru qabsiisa. Uummata walitti fida. Uummata walitti beekte. Yaada walitti fida. Kanaaf uummanni tokko yoo miidiyaa qabaate
wanta walitti dhufu humna ta'ee ba'a. Humna ta'ee ba'a. Uummanni tokko humna ta'ee ba'a jechuun rakkina isaadhaaf fala barbaaddate jechuudha. Amma xiyyeeffannaa amma deemaa jiru miidiyaa Oromootiin Jawara irratti xiyyeeffatamaa jira. Dubbiin maalinni akka fanyiin jettu dhaamsa miidiyaan kun dabarsu, barsiisa miidiyaan kun dabarsu, wal qunnamtii uummata hedduu akka jiraatu miidiyaa kun dabarsu hin jaallanne warri halagaa kun. Kanarraa maal gochuu barbaadani? Miidiyaa kana balleessuudhaaf taasisaa jiru. Miidiyaa kana balleessuudhaaf taasisaa jiru. Uummanni keenya garuu miidiyaa isaa hooggana isaa tikfachuu danda'u jira. Maaliif akkuma jalqabartuu kaase hoogganaa fi miidiyaa Oromoo balleessuuf gara booddeetti hin jiran jarri kun. Achirratti waan tokkoon dabaluu barbaadu yeroo baay'ee Jawaariin irratti kan bobba'amuu fi humna isaa argate. Humni isaa maalinni? Humni isaa humna uummata Oromooti. So maal jedhanii yaadan natti fakkaata kan ittiin ta'u uummata Oromoo kana dadhabsiisuudhaan maal goonaa jedhani. Waa'ee amantii fidanii as bahaa tattafataa jiru. Uummanni Oromoo yoo har'a gara miliyoonii 60 lakkoofna jenne osoo amantiitiin addaan baafna jenne maybe musliimaa miliyoona 20, kiristaana miliyoona 20, waaqeffataa miliyoona 20 jenne sadiitti ramanii lakkoofsi isaanii lakkoofsa warra Habashaarraa gadi ta'a. Jechuun maal jechuudha? Dadhaboota ta'anii jechuudha warra kan okay. Kanaaf Oromoodhaan dadhabsiisuudhaaf amantii wal fudhataniiti as bahuudhaaf tattafataa jiru. Uummanni keenya kanarratti dogoggoruutti jiru. Uummanni keenya kanarratti dogoggoruutti jiru. Waa'ee Waaqayyoo waan Waaqayyoo dhiisu. Uummanni keenya waa'ee poolitikaa isaarraa wajjin hojjetee gara fuulduraatti deemu. Kuni aadaa ta'uutti jira. Namni saayinsii irratti hundaa'ee amantiin koo ankootu san kee caala han jedhu ragaa han qopheessuu uffatee namatti dhiyeessuu danda'u tokko illee jiru. Amantiin akkuma jechuutti isaa himu amantiidha. Nan amana jechuun amanteetta. Hangochuun nutti jiru walii kabajuudha malee inni tokko isa tokko irratti bobba'uun uummata Oromoo keessatti fudhataman qabu. Abaaramaan. Kana jedhee booddee qabxiilee ani achi keessatti kaase tokkotu jira. Qabxiilee torbanaan jette exactly waraqaan sana fuuldura jiru waan isin yaadadhu. Tokko mootummaan Dr. Abiy framework of thinking akkasatti yaadu. Inni achi jiru ODP iddoo bu'eet achi jira. ODP'n Oromoodha. Oromoodha akka Oromoodha yoo ta'e framework of thinking akkaataa Oromoon itti yaadu akkaataa Oromoon addunyaa kana hubatutti hubachuu danda'u jira. Maa akkamittiin Oromoo hubata Oromoon? Achi keessatti waan hin kaasee Oromoon nuyi uummata warra Gadaati, warra Siiqqeeti, warra Qaalluuti yoggaa jennu warra Dimookiraasiitti amanu warra transparency qabu jechuu keenyadha. Warra safuu qabu jechuu keenyadha. Safuun uummata keenya keessatti walqixxummaan seerri uummata keenya keessa biratti kabajamaadha. Biyya sana keessatti wanti kun akka dhufu gochuudhaaf dirqama qabdaa han jedhutu kaase. Sagalee kee ollaa qabi xiqqoo ishee sagalee kee harkaa xiqqaataa deemee. Isaatti booddee an kaase an gochuun itti jiru keessatti amma biyya sana keessatti beektee jijjiirama turte jijjiirama dhufaa jira dhufuus jira yoon dhufnes ta'ee akka dhufu gochuun itti jira. Biyya sana keessatti fakkeenyaaf instituushinii Itoophiyaatti jiru. Instituushinoon Itoophiyaa Oromoo keessumaatti ofitti hin dhammanne instituushinoota adda addaatu jiru.
Amma fakkeenyaaf Ethiopian Airlines Airlines in Ethiopia Oromoota hedduu ofitti hin qabanne. Hostess isaanii argisiisu ta'e dubartoota roobila sanatti tajaajila kennan. Bareedinas beekumsas akka Habashaatti hiikkataniiti ijoollee durbaa isaanii achirratti qaxalanii hojjechiifatu malee ijoollee Oromoo ijoollee warra isaanii achirratti hin argitu. Meeshaa achirratti kan gargaaramutu jira jechuudha meeshaa adda addaa. Meeshaa han Oromootiin fakkaatu han uummata Saawuziin fakkaatu tokkollee argatu pileeni sana qabattee deemu. Maal jechuudha? Han hiikama Itoophiyaa jechuun Habashuma jechuudha irratti kan hundaa'edha. Achi keessatti yookiin ofii isaanii Airlines sana kuusaa akka hojjechiiru poolisii akka isaan developii godhanii ba'an. Yookiin immoo mootummaan kun mootummaa Abiy poolisii akkasii kana developii gochuutti jira jechuudha kaase. Kan biraa waa'ee Orthodox Church kan ta'aa jiru. Orthodox Church kun bakkeetti warri olaantummaa Habashaa tiksuudhaaf tattaafatan bakkeetti wal hanqaaqanidha achi keessa maddu. Achi keessatti keessumaatti biyya Oromoo keessatti waldaan amantaa Ortodoksii Oromootiin gaggeessamuutu jira. Maaliif Oromootiin gaggeessamu aadaa Oromoo wajjin, safuu Oromoo wajjin, duudhaa Oromoo wajjin qabatamuutu jira. Yoo ta'uudhaa baate garuu tokko uummata Oromoo isa isaan tajaajilan sana jiruu dhowwachuudha. Carraa hojjetanii jiraachuu sana dhowwachuudha. Warra kaaniif kennuudha hin jedhuun kaase. Dhumarratti waa'ee dhumarratti kanan kaase keessa biyya sana keessatti fakkeenyaaf naannoo Wallaggatti naannoo Gujii Booranaa command post jala jirti afrante. Command post kan jala jirti. Kanani abduuta abidii godhu kun siif hin ta'u ittiin jiru. Command post bakkatti namni nama reebamu, bakkatti namni ajjeesamu, bakkatti dubartiin gudeedamtu waan akkasiitu mul'ata. Kun siif hin ta'u itti yaadi. Han siif ta'u dimokiraasii mirga namaa tiksuudha. Han biyya sana ceessuu danda'u mirga namaa tiksanii walqixxummaa dhala namaa tiksanii wal diddaa jiru taa'anii fixuutu siif ta'a. Isatu si bareechaa han jedhu ni kaase. Namoonni ammoo hidhamaa jiru. Namoota hidhaman kana hiiki. Namoota nama ajjeesan seeratti dhiyeessi. Namoota hidhamaniifis namoota ajjeesan kiisii kaffalama godhi. An jedhu kaase waraqaan sana fuuldura jiru. Dhumarratti an yaadadhu waa'ee quotationii tokko UNESCO irraan kaase. Maal jedha quotation suni? Waraanni jedha. Waraanni sammuu namaa keessatti dhalate. Nagaanis akka sammuu namaa keessatti dhalatu gochuudhaaf dirqama qabna an jedhu quotation sun kaase. Rakkinni biyya keenya jeequmsi waraanni sammuu namaa keessatti kan dhalatedha. Jiruun Dr. Abiy, tattaaffiin Dr. Abiy yaanni akkasii sammuu namaa keessaa badee yaanni mirga dhala namaa tiksinaa, walqixxummaa dhala namaa tiksinaa, safuu qabaannee jiraannaa, poolitikaadhaa irrattis immoo teenyee mari'annee hiikkannaa inni jedhu suni akka guddatu hubatan gochuudhaaf irratti hojjechuun sitti jira malee command postiin fanasiif hin ta'u. Warra jibba babal'isan maqaa miidiyaatiin warra jibba babal'isan jiru isaan itti gaafatamuutti jira. Isaaniin warra jibba babal'isan akka babal'isne gochaa
bilisummaa warri miidiyaa immoo bilisummaa ta'e akka isaan hojjetan gochuu kun dirqama keetii kan jedhu kaasuu yaade baswaa'e. Baay'ee galatoomii Dr. Beenyaa pirezidaantii OOSA kan yeroo ammaa yeroo nu kennite kanaaf maqaa Oromiyaanis Neetwoork maqaa sagantaa hubannaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebiin baay'ee galatoomsiichuun barbaada. Nagaa ta'ii nu jiraatu. Sorry, your balance is insufficient. Itimi. Taa'ije naanis didee deemije naanis didee. Taa'ije naanis didee deemije naanis didee. Kan jibban beekneet maal sanyiin maxxanne. Kan jibban beekneet maal sanyiin maxxanne. Galamaa galgalaan gurri koora coome. Hoggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. 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 Isiyoon jedhuuni waa tokkoon saramtu yoo balleessa malee waan toluun hojjettu qaamni ishiina biraa qalbiidhaan godaante gumbii warra guutii goola koonsite. Warri kee warqii cimmisaa mana koo godho dhimmisaa. Warri kee warqii cimmisaa mana koo godho dhimmisaa. Wantan ishii jibbeef hunda saanan himaa tokko yoo hojjettu baadiin ishii kumaa waliin jennee turre nuti fooniif dhiigaa hoggolaan mari'annaatiin galchiin alagaa. Alagaan sobeetumsiidhaa jecha garaan kee maaliif hunda gingilcha. Hoggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Hoggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Nuuf ta'an jaarsummaa jaarsi biyyaa bahee seerris nuuf ilaalee koos kan shiis dhaga'ee murtiin jaarsaaf seeraa seeree tokko ciisaa namni daangaa darbee isin adabsiisa. Yaa Rabbi maal murtiin kuni dhiira siree daangaa dhoowwuni. Yaa Rabbi maal murtiin kuni dhiira siree daangaa dhoowwuni. Guttee kan beeraa bareeddu inni isaan of yaa barbaadu garagalii deemi sarara badii waan toluun hojjetu hojii kyoon badii kiinoo daandii. Internet soba ke garagali an fede afilatu an barbade ofi afan ke zipi ke viberi ke chufi miti garagali baniti chakasi yo gurra qabate fiditi dagayi yo manarran fatte miti garagali na barsisti jade na ajjesuuf kaate dutin haramiti duruma yu jirti miti isin jaaradhaa waan ofi ergaan koo jara qofaafi. Hoggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Hoggaa baay'ee wal baannee amma garuu hin dandeenye. Kooti jedhee ani boriif siin abdadhu kooti miti jedhees ambasiin amadhu huba fi muruuree ajaa'ee jedhanii yoo faayidaan qabne jeekuttuun isanii. Wayyo yaa gara laafummaa koo tisiisarraa damma eegunkoo. Wayyo yaa gara laafummaa koo tisiisarraa damma eegunkoo. Tisiisarraa damma eegunkoo. Tisiisarraa damma eegunkoo. Naaf ishee
ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane naaf ishee walitti hin taane maalumaaf gargar hin baane deemi jedheen gaggeessan karaa gubbaatti ol baase deemi jedheen karaa gubbaatti ol baase deemi jedheen gaggeesse herregni ishee zeero argisiise herregni kee dhumeeraa sokkimee na dura jaalalli ishee zeero amalli ishee zeero ilaalchi ishee zeero mul'anni ishee zeero ejjenno ishee zeero kaayyoon ishee zeero zero 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 Sorry, the number you dialed cannot be reached at this time. Bagattimte